dandeettee furmaata wayii nu laattu wayii jiru laata? Ani hangaan danda'u hundee uummattiin jira karaa keetiinis karaa isiitiin Abdallaan deessi aboonarra. Abdallaan hin ta'ani bira dhaquu sanuu natti ulfaataa fadhisa bira dhaqu. Abdallaan irraa deessi aboo qaalicha hattuudha bar hattuu guddaadha. Karaa takkaan taan irraas maallaqa nyaachaa tan irraas maallaqa nyaachaa an bira na ergitee gizeen bira dhaqu micoo sittiin kan naati noo jirra finaanjii yoo micoo akka kattu feete noo jirra finaanjii eega guyyaa saniitu qarqaranni jiru simboo bakkaan an jirullee wal biratti hin daan. Noo jirra finaanjii Abdalla akkas hin jedhe. Abdalla akkas naan jedhu. Abdalla maan kunuma. La ilaha illa namni edaa hin jira jenna malee namni qaatama. Yaani huccuu darbee maraatee jechuudha walumaa galatti. Wallee maallaqa namni itti kakkannu waan hammataa tuqeensaa gurbaan inni maraate. Duuba akkam jetteerre? Ani hin jidere hin danda'uun jeeni biraa deemi biraa. Isiin silaa ani wanni itti si ergite maali? Isiin maal jaartii maanti yaa maal godhii akkam haa ta'u jettee itti si ergite duruma. Miyyoo dhaatu isa bira jira miyyoo san fuudhii naan jette. Ayyee. Hayyee jeetiin bira dhaqee gaa inni waan biraa saawwa addaa miyyoo galchee jira miyyoo sittiin kan naati noo jirra finaan jee. Alhamdulillah miyyoon galuun bareeda. Baga galtee. Sillee baga rabbi jalaa si baaseetiiti. Walumaa galatti anam boonni jechuu barbaadu. Mucoon galuun kun bareedu ta'eeti. Nutu xiqqoo asin nu dagatan jedhee yaade malee mucoon galuun bareeduma. Ni baatan isinis. Mucoon galuun bareeduma. An dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gammachiise yaani isiin galuun beekta. Atammamee silaa yoo achillee dhayitee caaltuu fa birallee dhayitee abdii fa birallee dhayitee waa dubbadhu yoo sin jedhe silaa isaan wajji dubbachuu dandeessa silaatti. Ani isaan amma caaltuunis na barbaadu jirti waan ta'eef jecha natti ulfaata bira dhaquun. Maal godheetti isa barbaadde caaltuun? Yuutuba isii tokko moo nasiimaa na gaafatte. Isaa yuutuba jaartii keetiin harka jira beekte. Yuutubuma sanuu na harkaa fuudhuuf na eegsisuuf na barbaadu jirti. Hai yuutuun si harka jira? Na harka jira. Yaa boo yuutuun sun kan isiiti miti yuutuun kiyyaa bara. Keeti? Yaa boo yuutuun kiyyaati rabbiin si qabeeti. Hayyee. Waan ati barbaadde yoo bakka tanaa rabbi na baase. Waan ati feete sii godha. Hayyee. Waan ati barbaadde waan ofii kee danda'u lubbuuti illee naa kennee yoo jette sii kennaatiiti. Yuutuba harkaa qabdu kana. Hayyee. Waaqaa jedhiiti. Isin maanillee yoo jaartiin maante sun achii baateen akka isin jette. Hayyee. Ittiin kenniniiti. Taate. Dhageeffadhu akka amaanaatti bira naa qabi. Siin jabeessaayyee. Paaspoortii illee irraa jijjiiri. An dhugaa dubbachuudha namitti sana osoo isiinuu amma baatee achi anillee bahee ani walitti deebi'ee hojii jiraachuu fedhu beekta. Maaliifi namitti xiqqoo sammuu qabdu maraattuudha. Jaalma keetti akka maraachee barreeffame. La meen jedhi waan ana waggaa kanneen guutuu waan ani an keessa jiruu fi waan an keessa dabree fi bakka kanaanuu namni akka an hidhamu mana kana keessa namni akka rakkadhu na godhe isiidhaati amaniniiti. Namitti xiqqoo yaani waan hin taane jalallee deddeemtiiti. Waan hin taane jalallee deddeemtiiti. Dhugaa rabbi barisiin muka waan nama sodaachisu shayxaana wayii jala deemti. Yaa boo sanniisme an barrakkadhee akkuma ta'u dhabee dura anaa kanallee waa'in na cal gootee na dhamaaftee akkana gootu na gootee ani gurra qabdee of jala na oofti. Dhugaa dubbachuudhaaf dura yeroo ani ala jiru sanii akkanatti achitti akkasiin na gootu atillee ni beektaatiiti. Anamma isii tana jalaa osoo karama boo argadhe osoo miilaallee ta'e osoo bakka tanaa bahee baafachuu deema beekta. Nagaan. Isima jalaa buu deema. Wanni akkana na godhu jiru kun safuu caaltuuti. Anatu caaltu balleessee anatu caaltu safee jira beekta. Dhugaa caaltu gaftee. Ni gafe anamma wanni siin jedhu. Hayyee. Ofii keetillee dhaqxee yoo itti dubbadha caaltuun na eessuuf na barbaadaatti waan jetteef. Ofii keetillee itti dhaqeessiin jeessi ergooti. Namuma yaani akkuma gooti godhee nama caaltu dhiyaatu bira dhaqiiti. Suutaan jaarsummaa caaltuun na ergee akka caaltuun yaani waan kana hunda dhiiftee iddoo kana keessa na baaftu osoo na goote akkamiin ilaaltameeti. Silaa isii dhiifama gaafattee guyyaa takkas keessa mul'atu barsi baaste caaltuu miskiina. Barra yoo isumaa itti dhiistee amma waan jaartii ta'e amma wanta guddoo itti mura waan lubbuu namaa ta'eef jecha anummaanuu si baasuu numan danda'a barra itti yaadee duba bakka kana keessa. Yaa boo ati asii na baaftee jennaan. Ati asii na baaftee jennaan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waa lubbuuti illee naa kennuu jette sii kenna. Siin baasoomaa yaadin. Yuutuba kanallee yuutuba atam harkaa qabdu kana. Hayyee. Ufuma bira qabiiti. Ana si rabbi godhee bakka tanaa bahee jennaan. Ani fati nama tokkollee hin barbaannu. Bakka fagoo deemnee ani magaalaa keessa nama jala dhukannee mana kireeffannee. Hayyee. Nikaa wal godhannee. Akkasii jiruu ajaa'iba kana waliin jiraanna kaa'ila.
isiinis yoo feete yoo achi naaduutu yoo feete achi taa'eeramtu. Barkaatu kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa akkam jirtan gaafessanii hashamaaf harka fuune goree amantaa biraallee jira jirtu jecha ara maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu hajji biraan deemuuf deema hajji biraan dhaquuf deema gaarree isaan dhaqee ilaalu deema maaliif hajji bira dheettee jechuun keessan hin oolu nyaatallee godhetti fi nyaatas geessee fi dhaqee ilaalu deema inni kun dhugaa rabbi miskiina ilma namaati gaannillee nu maneedhaa kana keessa rakkoo hedduu jira. Tadala malayya tadiratilleen hedduu badduudha achumaanuu dhaqee waan jaartiin isaa gaa nagootellee itti himachuuf deema aarii isiiti akka isiin laalu laakiin dhaqeetumaan isatti himachuuf deema dhaqeetiin gaa isatti simadee waan inni naan joos laalee akkasitti deebi'a dhugaa rabbi jaarsa namaa jala maal gootallee jechuun keessan hin oolu maali gaa namni takka gaafa hidhamee dhaqanii ilaaluun jaarsa namaatti beekan hin qabdu namnummaan hundinuu dhaqee namanuma laala kamanee daakisi jiru namni hedduun akkaan waan biraati isa bira dhaquutu itti fakkaata akkasi faafuratu jiranii an akkasitti gaa yaadne ilmi namaa akka hedduu yaada an gaa inni kun ilma namaati maneedhaa kana keessa rakkoo hedduu jira inni faan akka hedduutu jira gaa dhiirtinnis rakkoodha dalaan dhanga wayyaa waan afattullee numa qabdu dhiirti waan afattu sanuu qabdu balaa xaara rafti sanumaafuu an dhaqee ilaalee waa gaggeessee fi waan nyaatus hangaan dandeencinaa dhaabbatumaa fi sagalee irraa fuudhee isaafisniin taajiyeetumaan dhadhaqu jira malee waan biraatii miti jaartiin isaallee waan biraa furatti namnillee narra hedduun akka waan an isatti heerumuu deemuu takkatti furatee waan an jejjuu jira jaartiin isaatis akkaan an isa fedhuu takkatti waayachuu jirti namnilleen akkasuma waajaa helliqii kanaan dhufnaan gamaale jaarsi namaa wayi nama takkaawwame shari'aan ofirra ayyamteemi annis ni heerumare heerumeetumaan gaa agarsiisan ooma akkana jiru kanaa fi helliqii keessa nanagu jiranii namni gizee waa hedduu naan jechuu jiranii isiilleen daranaan ashakkite kalee nangeeleetii jejii isii bira dhaqee bakka meedaa dhaqee isii ilaalu jiru namnillee wayi naan jaa an sanumaafuu gaa akkaanaan dhugaa godhuu na godhu jiranii anammoo akka ilma namaa jala hin deemu jeetumaan calcee obsee taa'u jira inshallah gaafa inni achi gabbeetti ammoo dhugaa isinii godhuun kiyyaa'uun oolu dhugaa rabbi ajjiin hedduu miskiina hedduu takka yoo jira namni qixxiisaa miskiinaa hin jiru namni gaabaa badatti furata akka namni itti bada furatu san himti namni yoo jala dhiyaatee arge hedduu takka miskiina jaartiin isaatu hajji kana argattee isaa miskiina argatteef akkanatti wanta itti malee silaa dhiira biraa taateen dhiisu ture akka feete gootee olii gaxooftee akka wanta itti jiraan deemti qaalii isii malee nama biraatu ijaa'in argu gaafa isiin jirtu sanii isaan lachuu irra hidhaa jiranii rabbi nagaan isaan haa baasu du'aa hin godhaafe amma hajji biraan deemuuf deema isa bira dhaqeetti waan inni joos isinii fida gaa isii bichaa kan fidu har'a isarraa illee fideetiin isinii dhufa inshallah hangaan walitti deebina hajji bira dhaqee gaa dhufutti na hordofaadhaan isiniin jaa hanga sagantaa teenye ta'umaatitti nu waliin tura. Akkam nagaa? Fayyaa kee takka? Nama jirta? Maal dura jirta? Baga nagaan dhufte ka? Baga nagaan na iddi. Akkami gaati? Nagee walaa alhamdulillah. Maal keessa jirta? Guyyaa lama sadiin kana badde kanarraa maal dura dhufaatu mana ilaalta? Dhufeetuma silaaluu ture barra xiqqishoo jaartii ta'e tanaatu aaree akka waan an biraatti si bira deemu jiru takka itti fakkaannaan maan hafeen jettu. Aaree akkam jaartii maas hin jettima? Ani si bira dhaqee akkana ji'aajiin barra akkana jira jetti himna. Hayi gizee hunda yoomiin deebisiin jee maa gizee hunda deebitettee naallotte. Yaani si maa dhuftee asin nagaafataa jirtu kanayyuu akka ati waan biraa dalagu jirtu si yaadaa jirte jechuudha. Egaa hajji anaa beekaa naan jette. Jaarsa kiyya gaa yaaniin hin beekaa naan jette. Namitti sammuun qabdu namitti akkuma yaani mana hidhaa seenteen sammuun qollofame jedhee baran. Laa dhugaa hedduu si shakkiti. Laa na shakkiti namni kun osoo aniin kun ala jiraadhee isii mana hidhaa keessa jiraattee aniin kun dubartii olii gad oofaa jiraadhee na shakkuullee ni qabdi. Garuu kunoo akkuma argitan kan kun mana hidhaa boolla kana keessa hidhamee as keessa taa'aa jira. Namittiin tun yoo simaa tana ani sii dhuftee bakka hidhame kana asin nalaaltu kana yoo ani asuma keessa mana hidhaa kan si shakkitu maal jechuudha mee atummaan si dhagama yeroo kana. Isiin wallaa waa hedduu na dhagama kan ani si dhaqeetti ilaalu jira isii faa takkaatu warraa furan baafanne akkumaan isii ilaalu sanittiin dhufee gaattilleen akka obboleessaa takkatti illee gaa hedduun siif yaadu jira silaalu jira miisii waan biraa furatteeti hajji anaa beekaa inni kun jaarsa kiyyaatiin irra beektaa yoo karaa hajjiitiin dhufte adda dhaabbannaan an jettee hedduu lolte. Aadaa saniyyuu ka ishii guyyarraa deemaa bakka sani achi ilaaltu anaa torbeetti guyyaa lama akkas guyyaa na bira dhuftee na laaltu kanaaf akkamitti isi bira dheeteeti si lolu jirtiyyuu. Lolu jirti miira biraa keessa nana iteenu kan inni waa takka irraa quban qaba. Akkasii miree. Egaa. Kalaas amma akki goonu. Aye. Sadhiise ka isiin duraa sammuun qabdu namitti maraattudha. Aye. Sammuun qabdu maraatummaa isii kanaafuu kun akkasitti
akkasitti rabbi isii qabee akkasitti adabamtee taa'aa jirtiiti. Ka isii numa dhiisanas hin jedhe. Ka isii dhiisiiti. Mee amma mee maalumatu jira caaltuun fa maali jirti ani yaani silaa kun akka jirtu kana as keessa jira waa takka waan qabuuti. Mee maaltu jira mee oduuni waa'ee sanniinii maaltu jira wanni irraa quba qabdu wanni irraa ati beektu ni jira laata? Caaltuun faanis wallaahi viidiyoo takka waraabaniituma galalakkisu jira. Caaltuulleen ilmoo harkattee isaa micoon bira dheeyitee jirti. Mucoo fudhattee? Fudhattee jirti argattee jirti. Akka gammadan namni hundinuu akka gammachuu jiraa fi kan dhiichisanii. Maashaallah bareedaa yookaan argachuun isii bareeduma ta'eeti. Garuu waa'ee keenya wanni dubbatan jira waa'ee keenya namnummaan waa'ee keenya kan lafa kaasee dubbatu wayii jira. Namnummaan takka hin jiru waa'ee keessan kan ol kaasu jiru gaanilleen hangaan dandeenye deemumatti hin jira. Hundinuu gaa gammachuu mijoorra jira ammaan tana tokko dubbatutu hin jiru. Dureenis waan dubbatanii ammallee dubbatutti hin jira. Yaa maalumaaf yaani nama beektu fa'aa wannaa jijjiituma Abdallaa tokko fa'aa bakka inni jiru deemtee maa itti naa himin akka yaani nama naa himee dhufee as keessa na baasu silaa Sayyid silaa asii deeme jettaniiti silaa namni nu baasu silaa isuma ture erga inni illee asii galee silaa namni maani kana jennee maqaa itti wannaa jedhan illee hin jiruutiiti. Mee amma mallummaa kenna maalirree inni dandeettee furmaata wayii nu laattu wayii hin jiru laata? Ani hangaan danda'u hundee uumatti hin jira karaa keetiinis karaa isiitiin Abdallaan deessi aboonarra. Abdallaan hin ta'ani bira dhaquu sanuu natti ulfaataa hunfadhu isa bira dhaqu. Abdallaan irraa deessi aboo qaalicha hattuudha bar hattuu guddaadha. Karaa takkaan taana irraas maallaqa nyaachaa tana irraas maallaqa nyaachaa an biran ergitee gizeen bira dhaqu micoo sittiin kan naati noo jirra finaanjii yoo micoo akka harkattu feete noo jirra finaanjii eega guyyaa saniitu qarqaranni jirus immoo bakkaan hin jirullee wal biratti hin da'an. Noo jirra finaan jedhe? Abdalla akkas hin jedhe? Abdalla akkas naan jedhu. Abdalla maan kunuma? La ilaha illa namni edaa hin jira jenna malee namni qaatama. Yaani huccuu darbee maraatee jechuudha walumaa galatti. Wallee maallaqa namni itti kakkannu waan hammataa tuqeensaa gurbaan inni maraate. Duuba akkam jetteerre? Ani hin didere hin danda'uun jeeni biraa deemi biraa. Isiin silaa yaani wanni itti si ergite maali? Isiin maal ijaarti maanti yaa maal godhii akkam haa ta'u jettee itti si ergite duruma? Miyyoo dhaatu isa bira jira miyyoo san fuudhii naan jette. Ayyee. Hayyee jeetiin bira dhaqee gaa inni waan biraa isaa waddaa miyyoo galchee jira. Miyyoo sittiin kan naati noo jirra finaan jee. Alhamdulillah miyyoon galuun bareeda. Baga galtee. Sillee baga rabbi jalaa si baasiitiiti. Walumaa galatti ana moonni jechuu barbaadu. Mucoon galuun kun bareedu ta'eeti. Nutu xiqqoo asin nu dagatan jedhee yaade malee mucoon galuun bareeduma. Ni baatan isinis. Mucoon galuun bareeduma. An dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na gammachiise yaani isiin galuun beekta. Atammamee silaa yoo achillee dhayitee caaltuu fa birallee dhayitee abdii fa birallee dhayitee waa dubbadhu yoo sin jedhe silaa isaan wajji dubbachuu dandeessa silaatti. Ani isaan amma caaltuunis na barbaadu jirti waan ta'eef jecha natti ulfaata bira dhaquun. Maal godheetis barbaadde caaltuun? Yuutuba isii tokko immoo nasiimaa na gaafatte. Isaa yuutuba jaartii keetiin harka jira beekte. Yuutuba sanuu na harkaa fuudhuuf na eegsisuuf na barbaadu jirti. Yuutuun si harka jira? Na harka jira. Yaa boo yuutuun sun kan isiiti miti yuutuun kiyyaa bara. Keeti? Yaa boo yuutuun kiyyaati rabbiin si qabeeti. Waan ati barbaadde yoo bakka tanaa rabbi na baase. Waan ati feete sii godha. Waan ati barbaadde waan ofii kee danda'u lubbuuti illee naa kenne yoo jette sii kennaatiiti. Yuutuba harkaa qabdu kana waaqaa jedhiiti. Isin maanillee yoo jaartiin maante sun achii baateen akkas hin jette. Ittiin kenniniiti. Taate. Dhageeffadhu akka amaanaatu bira naa qabi. Siin jabeessaa. Paaspoortii illee irraa jijjiiri. An dhugaa dubbachuudhaan namitti sana osoo isiinuu amma baatee achi anillee bahee ani walitti deebi'ee wajjin jiraachuu fedhu beekta. Maaliif namitti xiqqoo sammuun qabdu ani maraattuudha. Jaalma keetti akka maraachee barreeffame. Meen jedhi waan ana waggaa kanneen guutuu waan ani an keessa jiruu fi waan an keessa dabree fi bakka kanaanuu namni akka an hidhamu mana kana keessa namni akka rakkadhu na godhe isiidhaati amaniniiti. Namitti xiqqoo yaani waan hin taane jalallee deddeemtiiti. Waan hin taane jalallee deddeemtiiti. Dhugaa rabbi barisiin muka waan nama sodaachisu shayxaana wayii jala deemti. Yaa boo sanniisme an barrakkadhe akkuma ta'u dhabee dura anaa kanallee waa'in na cal gootee na dhamaaftee akkana gootu na gootee ani gurra qabdee of jala na oofti. Dhugaa dubbachuudhaaf dura yeroo ani ala jiru sanii
akkanatti achitti akkasiin nagootu atillee ni beektaatiti. Anamma isii tana jalaa osoo karama boo argadhe osoo miilaallee ta'e osoo bakka tanaa bahee baafachuu ta'e beekta. Nagaan. Isima jalaa bahuu deema. Wanni akkana na godhu jiru kun safuu caaltuuti. Anatu caaltu balleessee anatu caaltu safee jira beekta. Dhugaa caaltu gaftee. Inni gafe. Anamma wanni isin jedhu. Ofii keetillee dhaqxee itti dubbadha caaltuun na hiisuuf na barbaadaatti waan jetteef. Ofii keetillee itti dhaqisiin jeessi ergooti. Namuu wayii namumaa yaa'anii akkuma gooti godhee nama caaltu dhiyaatu wayii bira dhaqiiti. Suutaan jaarsummaa caaltuun na ergee akka caaltuun yaa'anii waan kana hunda dhiiftee iddoo kana keessa na baaftu osoo naa goote akkamiin ilaaltameeti. Silaa isii dhiifama gaafattee guyyaa takkas keessa mul'atu barsi baasti caaltuu miskiina. Barra yoo isumaa itti dhiistee amma waan jaartii ta'e amma wanta guddoo itti mura waan lubbuu namaa ta'eef jecha anummaanu si baasuu numan danda'a barra itti yaadee duba bakka kana keessa. Yaa bo'o ati asii na baaftee jennaan. Ati asii na baaftee jennaan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waa lubbuuti illee naa kennu jettee si kenna. Simba soomaa yaadin. Yuutuba kanallee yuutuba atan markaa qabdu kana. Ufuma bira qabiiti. Ana si rabbi godhee bakka tanaa bahee jennaan. Ani fati nama tokkollee hin barbaannu. Bakka fagoo deemnee ani magaalaa keessa nama jala dhukannee mana kireeffannee nikaa wal godhannee akkasi jiruu ajaa'iba kana waliin jiraanna kaa'ila. Isiinis yoo feete yoo achi naa duutu yoo feete achi taa'eeramtu yoo feete akka feete taatu sun nan galchu si galaami. Namittiin sammuun qabdu maraattuudha. Amma yoo achi na baate amma fa lubbuu kee na baate waan ta'eef. Waa isin jala deemtu waa isin gabbartu waa isin wanna jettu yaani guutuu ni beeka si galaami. Anuu achin ergiteetiin sodaa kana lubbuuti je bakka annabeetiin jira barama bakka isin itti na ergitu san sodaachuutti hin jira. Yaa bulee. Akkuma dhabaa fi jala deemu jira malee. Leelloo mina dhageeffadhu. Hayyee. Leelloo teenya. Hayyee. Waan asin jedhe kana qofa naa godhate. Hayyee si fi. Waan asin jedhe kana qofa ati naa goonaan. Hayyee. An haga lubbuuti yaatti. Isaan guutuu hiikee. Sadii rabbii fuula irra darbee. Ani ifatti nikaa godhanneeti. Waliin jiraan. Si galami garuu dubbii kana iciitidha. Nama tokkotti illee hin himin. Inni mooyee. Alhamdulillah. Nama tokkotti illee hin himini. Inni mooyee. Garuu bakka tana ati na baafnaan. Siin baasa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan nama tokko hin taane si ta'an. Inshaallah siin baasa bakka tattaafadhee. Si galee. Waan nama tokko hin taane si ta'a. Mee asuma qabri mana kana keessa na baasi. Amma badiin teetirra teessitee irra guddoo waan ta'eef jecha baraatti suman baasa inshaallah. Laa anamma bariyoo nu yaamanillee barwaa takka wanni naan jedhanillee jiru namni isin hidhe asin jiru waan ta'eef isin wannaan keessan ganaadha. Abbaan isin hidhe dhufee maarree isin haa godhu maarree naan jedhani namicha poolisicha guddaa tokko gaafannaan ammoo nama alaa yoo qabaatte maallaqa nyaachisanii kana maal godhanii si baasuu hin danda'anii. Isin danda'anii jaartiin danda'e ammoo as keessaa ba'uun ni ulfaataa isin maaliifi. Isin ulfaataa. Lubbuu namaatti waan kasafamtee jirtuufi ka isii baay'ee tokko ulfaataa maarree ta'e naan jedhe beekta. Ka isin ulfaata dhugaa rabbi. Anamma sanii rakkadhee akkanatti kun akkuma ta'u dhabee akkasuma ammoo uma jedhullee dhabeeti akkana taa'u jira. Mee mala wayii barbaadiitu akkuma goota godhi bakka na baasiitiiti. Siin baasa yoo maallaqa taates kafallee si baasa inshaallah. Ani akkuma goota godhiiti ani maallaqa soo waan guddaa waan si qaban taate kafaliiti anatu asii bahee bakka fuudhee si kafalaatiiti. Min kafaleetiin si baasa. Kanaaf himee hadaraa rabbi akkana kun baay'ee tokko jiruu badaa keessa jira akkana rakkoo guddaa keessa jira. Cinqii guddaa sana keessa jira akkana nyaata hin qabnu dhugaatii hin qabnu kun akkuma nagartu kana. Rakkisiisaa barmanneedhaa keessattuu hedduu qayyaramtee. Akkuma nagartu kana kun huqqadhee nama fakkaadhu jira keessa hin jiru. Kun ilma nama fakkaadhu akkanatti ani miidhamaa jira. Bishaan dhugan hin jiru nyaanni hin jiru. Akkanatti dhaabataa bulla. Manneedhaa kun keessa dhugaa rakkoo hedduu nama rakkisiisa. Akkasiiti mee dhugaa dubbachuudhaaf leelloo teennaa mee akkuma gooti godhiiti. Bakkuma kana na baasi yoo bakka kana ati na baaftee wannaa jettee ani fati kaayaa ani ciqicigi takkan qabne yoo barbaade asii biyya kana keessa gallee biyyatti ani wal fuunee si galaami maatii keetti illee ergadhee ati warra keetti illee himnee akkasin ni kaanu waa godhani akkasitti jiruu bareeddu jiraannaa siin jedhamee yaada kanarra maal jetta garuu waan asiin jedha kana akka iciititti illee qabee namatti illee hin dubbataniiti. Rakkoon qabu numan qabaa. Akkasi qabimee maal jettamee ati? Dhugaa rabbi jaartiin teeti maneedhaa keessa jirtu tuni hedduu bas gizee an bira dhaqe gizee hajji waa'ee kee kaase hedduu loltii akka nama maraataa takka loltii.
hajji warra kiyyarraa onin shakkeetti naa ati dhiisi obboleeyyan kiyyarraa onin shakkanaan jettee hedduu naan loluu jirti yoo ati hajji dhiyaate lubbuu tanan si baasa maal jettee na sosodaachistee si illikii keessaas na neeyxee kaan si seenuus ni fedhee laakiin si najjeesettee gaayisii maraattuudhaan hedduun sodaadha kanumaan hojii deemu kana na sodaachisa. Akkasii mee yaadaan siin jedha kana mee maal jetta an guyyaa asii bayirra guyyama san nikaa godhannee akkasii wajjin jiraachuu barbaada mee ati maal jetta mee ani isii jalaallee dheessuuf jecha akka isiin illee rakkoo siran keessa yoonnaa jecha ani magaalaa kana keessa bakka fagoo deemnee akkasii mana kireeffannee akkas jiraannamee maal jetta. Amma atummaan as keessaa beefii keetifu maneedhaa kana keessa jirta laakiin gaafa maneedhaa kana keessaa baate san anaaf atumaatu itti fidan jettu furmaata. Naman meedhaa kana keessaa dura bee nagaan rabbisaa baasuu du'aan si godha. Kan inshallah du'aa illee naa godhe akkasuma ammoo namoota gurguddaa warroota beektuu ani jala deddeemiti akkasitti naa kadhadhu maallaqaanis ta'e waa hundaanis yoo ta'e ani kafaliituma baakana akkuma amboona godhi sanboota erga ga'ee bayee ka'ee booda birrii ati nabbaaste hunda guutuu takka takkaatti kafala. Maallaqa ni qaba biyya irraa birrii ni qaba as hawwalee waan aga yoo hojiiyyuu waan hin seenne taate birrii tanteessii kafaleeti. Akkasitti aniifati illee akkas hojii jiraanna akkas itti yaadi kaa inshallah galatoomii baay'ee tokko naa galatoomii nyaata illee naaf iddee kaa kootu kaa walumaa nyaanna. Amma nyaatumaa nyaaddoon nyaaddeetiin dhufe ariifatutti hin jira waan ta'eef jecha amma ol deebi'ati illee nyaaddu inshallah osoo ji'a takka hin geenye keessatti hin si baasu yoo rabbi jeelli kuma namaatiifu. Akkasii miree garuu yaani yoo na baaftee kaatillee akka nan darbin kaa yaani. Sin darbu. Yaani atumaan as keessaa baana. Walii gallee akkasitti yaani jiruu bareedaa karaa nu hinaaf akka yaani namni yaani nu hinaaf akkasii jiraannati. Amma caaltu sanitti illee amma booda yoo asii bee itti deemuu fedhu beekta. Maaliif sunillee xiqqoo namitti sammuun qabdu. Maraattuudha yaani an dubartiin ana qajeeltu hundi an miskiina beekta jarri isaan sammuu isaanii xiqqoo wanna qaba. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf atiin tun naataatee jirta jedhe. Kanaafuu mee akkasitti yaaditi akkasitti itti yaadati. Waa hunda itti yaaditi. Boruun dhuftaa mire? Nin dhufa inshallah. Yalla kala akkasii jabaadhu ayya. Taafi hordoftoota kiyya dhaqee dhufeetiin jira gaachii bira akkumaan isiniin jee hin hafnee dhaqeetti ilaalee dhufee dhugaa rabbii waa hunda gaan dhaqee itti maddeetiin dhufee waa hedduu andeen hojii naasee akkaan jeessanii miti inni miskiinaa dhugaa rabbii hedduu takka as keessaa na baasillee naan jee hayyeen illee siin baasaa hin jeene inshallah gaafa sinaan jee hayyeen siin baasaa hin jeene maallaqaan tollee akka fedhe yoo ta'e waan nuun hin baase inshallah namallee wanta godhe innillee gizee as keessaa na baaste maallaqaan gati na baaste wanta na goote sirraa siifin kafala naan jee akka naa kafaluun fedhu deebi'ee innillee gizeen as keessaa bee inshallah isin waa'ee jaartii isaatti mannaa waan naan jee dhisitu maraattuudha naan jee ture isinillee ni beektan gaayisiidha. Waa hedduu naan jette ilaaltanii turtan viidiyoo san gallakkisnee jirra waan isin naan jette guutuudha. Achiin booda innilleen hayyee tasii dhiisiiti gaafan as keessaa bahee wal fuunee wajjin jiraannaa naan jee gaa dhugaa rabbi. Isin akkasii na haasitee migaan aara isii san amma yoo isaa wajjin walitti dhufee naaf inni wal fuune aara sanarraa boomaa guyyaa takkaan taane wajjin. Wal fuunee jaarsa kiyyee jee hajjiin gizee isin achiin booda garaa isin gubatee booda anaaf inni hoo guyyaa takka wajjin wanteennee wal dhisnellee rakkoon qabu. Anamma ismaatu walitti dhufuudhaan yaadne kiyya inshallah hangaan dandeenya amma halkanii guyyaa walitti tattaafadhee isan baasaa nagaan isinillee du'aa godha akka rabbi isa baasu anillee hangaan danda'u namaanillee taatu ni baasa inshallah tattaafadhee jalatti waan kana.